Itoophiyaa keessatti qaama karaa nagaa barbaaduuf karri nagaa ammallee banaadha jedhan ministeerri muummee Fidirii Dr. Abiyyi Ahmed. Dhimma nageenya biyyaalessaa irratti Dr. Abiyyi ibsa mana marii bakka bu'oota uummataaf kennaniiru. Ibsa isaaniin Itoophiyaaf nageenyaa fi tasgabbiin barbaachisa akkasumas walitti bu'iinsi barootaaf turan xumura argachuu qabu kan jedhame sirrii ta'uu himan. Itoophiyaan akka miila lamaan hin dhaabbanne biyyoonni barbaadan akka jiran eeruun kanneen guddinni Itoophiyaa fi miila lamaan akka isheen hin dhaabbanne barbaadan waraanaan akka nu hin injifanne ni beeku jedhan. Itoophiyaa sirnaan beekuu dhabuurraa fardeen hawwiin gulufan fedhii isaanii guuttachuuf diina waliin akka wal ta'an ibsaniiru. Rakkoon kun bakka jirutti nageenya mirkaneessuun bu'aa bayii hedduu akka qabu himan. Akka mootummatti qaama rakkoo jira jedhu waliin karaa kamiinuu mari'atamuuf tarkaanfiin fudhatamuu kaasaniiru. Shaneen Oromoos ta'ee shaneen Amaaraa ergamtoota kan jedhan Dr. Abiyyi tattaaffiin qaamolee kanneen waliin mari'achuu taasifamaa turuus yaadachiisaniiru. Rakkoolee bubbulaniif karaa marii biyyaalessaa furuuf tarkaanfiin fudhatamuu kaasanii kunis rakkooleen kana furuuf kan tumsu ta'uu himaniiru. Kanneen miidhamneerra jedhaniif ce'umsa haqaan akka furamu, kanneen hidhannoon jiran ammoo hidhannoo hiikkachuun hawaasatti makamuun akka nageenyi dhufu yaalameera jedhan.